Guyyichi ga'eera yeroon isaa dhiyaate akkasin dhoksine barichisi nyaate beekaan gad deebi'ee wallaalaa fakkaate dubbiin nama hundumaas dhugaarraa fagaate dhaloonni dagatee galma isaa galgalaa bu'aa waan darbuutiif harka isaa wal qalaa xaxee wal kuffisa deemsisee kiyyootti hawwaara tuffisa dabalee biyyootti dubbicha dhugaatiif jibbamuu lagatee deebi'ee dhufaatii Yesuusiin dagatee wanta darbu duukaa faana fuudhee fiigaa riqicha jaalalaa jibbaan muree diigaa adeemus jallinni lafarra ballataa Yesuus ilmi waaqaa deebi'ee mul'ata guyyichi guyyoota kaan irra ulfaata akka hojii isaatti nama hundumaaf laata kanaafuu yaa namaa daandii kee beekadhu deebi'ee dhufa gooftaa abdiidhaan eeggadhu dhiiga isaan miiccadhu qoorfadhu cubbuu kee badiisa dhumaarraa oolfadhu lubbuu kee baga gammaddan maarreen faarfattoonni waldaa guutuu wangeelaa daaloo naqamtee gartuu shaaloom dilbata dhufu kana jechuunis guyyaa gaafa 13 ji'a 11 2017 faarfannaa viidiyoo mata dureen isaa oolfadhu lubbuu kee jedhu waldaa guutuu wangeelaa daaloo naqamtee keessatti waan eebbisiisaniif saayitii 7 walakkaarraa eegalee sagantaan kun itti fufa maarreen hirmaattu sagantaa kana akka taatan kabajaan affeeramtaniitu.